Naannoo Amaaraatti lolli garee faannoo fi mootummaa federaalaa gidduutti godhamuun lubbuu lammiilee nagaa ga'aa jiraachuutu himama. Haleellaan hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaa irratti godhamus dabalaa dhufuu ragaaleen agarsiisu. Torban darbe qofa keessa hojjettooti dhaabbilee gargaarsa namoomaa 3 ajjeefamuu manni maree dhaabbilee siviilii Itoophiyaa beeksisee jira. Ji'oota muraasaan duras hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa Catholic Relief Service lama naannicha keessatti yommuu ajjeefaman waldaan fannoo diimaa haleellaa irratti godhameen konkolaataan isaa haalaan miidhamuu ifoomsuun isaa ni yaadatama. Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti hima. Waldhibdee naannoo Amaaraa keessa deemuu jirtu walqabata hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaa dabalatee namoota hedduun ajjeefaman. Ajjeechaan kun karaa hawwatamu godina Walloo kaaba dheed waldiyaa taachuu manni marii dhaabbilee siviilii Itoophiyaa beeksisee jira. Ibsima marichaa kun akka jedhu torbaanum kan keeqof hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaa 3 olaffaa riifamaa keessatti ajjeefamuun dhosseen. Dhaabbilee kamiif yookaan eessa akka hojjetan garuu waan dubbatu tokko illee hin qabu. Itoophiyaa keessa wal waraansi bakka gargaraa gaggeeffama tureef jiruun hojjettoota dhaabbilee qarqaarsar deddeebiin du'a jiraachuu ragaaleen agarsiisu. Waldhibdee naannoo Amaaraa keessa godhama jirti tanaan duuba hojjettooti dhaabbilee qarqaarsa Catholic Relief Service jedhaman lama ajjeefamuu akkuma kan waldaan fannoo diimaa haleella irra godhamteen konkolaataan isa miidhamu farmaan dur gabaasne ture. Lolli naannoo Amaaraa keessa mootummaa federaalaatiif garee hidhattoo fannoo jidduu godhama akkuma jira. Magaalota dabalatee bakka akka to'achuu ka dubbatti gareen ture. Amma miseensota paartii biltsiginnaa kanaan jiraniif akeekachiis dhuma yookiin nitfaa mul'ate. የሚመጣው ዘመን ሐቀኛና እውነተኛ ጊዜ ነውና አብረህ የሚጠፋው አራዊት ጋራ እንዳትጠፋ አማጥኛ ነግራል። akeekachiis qofalla dontaane qondaaltotaaf qaamolee nageen mootummaa deddeebiin raachisa turusiir deddeebiin gabaam. Torbaanum kan keessa haleella bombii taman bulchiis godin Shawaa kaabarra godhamti jedhanii manni hoggana kana guutuu barbadaa'u sadageen bifuun wal fakkaatu magaalota Qobboo Shawaroobiit Axaayyeef Dabrasiina fa keessa manneen hoggantoota mootummaa bombiin aleelamu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Armaan booda shororkeessa jedhamne mamu qofa dontaane shororkeessitoota taane argamnaan akeekachiis cima dhiyeen kan miseensota faannootiin kennaa. Rakkoon xaa'oo qonnaan bultoota Itoophiyaa mudate bakka bakkatti gara hookkaraa fi walitti bu'iinsa Oomootti cehaa jira. Godina Arsii Aanaa Digaluu fi Xiijoo ganda Buuraa Jaallee fi ganda Waajii Guushaa jedhaman keessatti uummata xaa'oo barbaacha hiriira irratti qaamolee mootummaan reebicha hamaan raawwatamuu maddeen odeeffannoo OMN ibsanii jiru. Naannoo kibbaa godina Hadiyyaatti ammoo uummanni xaa'oo eegatee dhabe komiisaa ibsachuuf jecha gara waajjira bulchiinsa godinichaatti wayitaa imalu poolisiin dhukaasa irratti banuun namoota irraan miidhaan dhaqqabuun dhagahamee jira. Mootummaan xaa'oo yeroon dhiyeessuu dadhabuu fi hangi dhiyaatu saamicha qaamolee mootummaaf kan saaxilamu ta'uun walqabatee iddoo hedduutti qotee bultoonni waqtiin midhaan facaasuu irra darbuun ooyiruun isaanii agabu buluuf dirqamaa jira. Xaa'oon walqabatee haalli mudate egeree biyyattiif yoo akkaan yaaddessaadha kan jiran ogeeyyiin diinagdee bu'uurri rakkoo kanaa inni ijoon mootummaan hawaasaa qotee bulaaf xiyyeeffannoo malu kennuu dhabuudha jedhu. Guutuun oduu kanaatti aanee dhiyaata. Baay'ina uummata biyyattii keessaa dhibbantaa olaanaa kan qooddatu hawaasni qotee bulaa hamma utubaa diinagdee biyyattii ta'us jiruuf jireenyi isaa deegaa fi yaaddoo irraa kan fagaate hin taane. Kanaaf ammoo sirnoota dhufaa darbaan aangoo bulchiinsa biyyattii irratti wal furaniin xiyyeeffannoo dhabuun sababa ijoodha. Yeroo ammaas rakkoo xaa'oon wal qabatee qotee bulaa biyyattii mudataa jiruuf dhimmi qotee bulaa xiyyeeffannoo dhabuutu bu'uura ijoodha jedha ogeessi diinagdee Mariir Tulluu turtii OMN waliin taasiseen. Hojiin qotee bulaa irratti hojjetamu bu'uura irraa jiruu fi jireenya qotee bulaa jijjiiruuf osoo hin taane ittiin siyaasa hojjechuu kan kaayyeeffate ta'uun jireenyi qotee bulaa yaaddoo fi hiyyummaarraa akka hin fagaanne taasisee jira kan jedhu Mariid rakkoon qotee bulaa mudatu rakkoo guutuu hawaasa biyyattii gaaga'u ta'uu hubachuun akka barbaachisudha. Mootummaan agriculture sectorii kana xiyyeeffannoo gahaa kenne jedhee ta'uu yaada. Keessumattuu wantoonni toora yookaan immoo seektara qonnaa kanarratti hojjetamanii akka gita nu itti eegnu yookaan immoo gita itti yaadamee miti jechuudha. Most of the time waan qotee bulaa irratti hojjetamu siyaasa ittiin hojjechuudhaaf lafa isaanii keessa deemanii suura ittiin ka'uudhaaf waan godhamu natti fakkaata. Mootummaan wantoonni inni hojjetu walumaa galatti wanti sii kaasu xaa'oo irratti xiyyeeffannoo barbaachisu kenneef jedhee hin yaadu. Odoo xiyyeeffannoo barbaachisu kennamee fi rakkoon xaa'oo easily furamuu danda'a jedhee tan ilaala. Waa'ee qotee bulaa kan namni ajandaa godheetu yeroo yeroon kaasee dubbatu hin jiru.
namni rakkina qotee bulaa gadi bu'ee qoratee rakkoon qotee bulaa kanatu jira jedha hin jiru. Biyya dinagdeen ishee qonna irratti hirkatetti qonni kufuun kufaatii biyyattiiti kan jedhu ogeessi dinagdee kun xaa'oon dhabamuun wal qabatee haalli damee qonnaa biyyattii mudataa jiru rakkoon hordofsiisuuf malu biyyattiif balaa hammaataa dhaluu malaa jedha. Qonni kufuu jechuun yookaan immoo qonni rakkachuu jechuun yookaan immoo dhiyeessi xaa'oo xiqqaachuu hanqachuu jechuun biyya kanaaf balaa beelaatiif yookaan immoo beela hamaadhaaf rakkoo guddaadhaaf saaxilaa jechuudha. Keessumattuu akkuma isinuu beektan yeroo gara waggaatti infleeshiniin dabalaatuma deemee dabalaatuma dhufee jechuudha. Qaala'insi jireenyaa immoo wanti inni irraa ka'u baay'een isaa biyya kana keessatti olaalte waan namni nyaatu waan dhuguu fi waan uffatu irraadhaati. Bara kana immoo qonnuma kanaayyuu yookaan immoo haga qonna biyya kana keessa jiruyyuu sababa xaa'ootiin hir'isuu jechuun rakkoo baay'ee gadi fagoo fidee dhufaa jechuudha. Kanaaf waa'ee xaa'oo gaafan kaasu qixa lubbuu namaa seef gochuu qixa rakkoo kunoo gammoojjii akka Booranaa kana fa'aati gammoojjii Baalee fa'aa keessatti balaa beelaatiin namoonni dhumisan rakkoon akkasii Oromiyaa guutuu irratti biyya irratti akka dhufu gochuu waan ta'eef rakkoon xaa'oo kun rakkoo guddaadha. Qonnaan bulaan dhabamuu xaa'oon wal qabatee rakkoon mudate falakka argatuuf bifa garaagaraan iyyachuu erga eegalee ji'oonni lakkaa'amanii jiru. Bakka hedduutti gaaffiin qotee bulaa dhageettii dhabee mootummaan xaa'oo yeroon dhiheessuu dhabuun waqtiin qonna gannaa hawaasa biyyattiif hiika guddaa qabu bu'aa malee darbaa jira. Gaaffiin hawaasa wayyabaa kun xiyyeeffannoo dhabuun bakka bakkatti komii uumuu irra darbee gara hookkaraa fi walitti bu'iinsa qabsiisuuttis ce'aa jiraachuu odeeffannoon maddeen adda addaa irraa argannu ni mul'isa. Godina Shawaa Kibba Lixaanaa Iluutti walitti bu'iinsi sababa kanaan mudateen lubbuun qotee bulaa tokko rasaasa humnoota mootummaarraa dhuka'een wayichaa darbu hedduun miidhaa garaagaraaf saaxilamuun yaadannoo torban muraasaati. Godina Arsii Aanaa Digaluu fi Xiijjoo ganda Buuraa Jaallee fi ganda Waajii Guushaa jedhaman keessatti ammoo uummata xaa'oo barbaacha bahee irratti reebichi cimaan raawwatamuun hawaasa irra miidhaan dhaqqabu maddeen hawaasaa kaleessa OMN'if ibsanii turan. Godinaalee Oromiyaa biroottis rakkoon wal fakkaatu mudataa jiraachuu hawaasni maallaqa kaffalee xaa'oo dhabee lafti qotame agabuu ba'uuf dirqamaa jiraachuu isaan maaliif xaa'oon nuuf hin dhiyaatu jedhanii gaaffii mirgaa gaafatan irratti reebichii fi hidhaan kan raawwatamu ta'uu odeeffannoon guyyaa guyyaan hawaasa irraa OMN qaqqaban ni mul'isu. Rakkoon kun Oromiyaan alattis naannolee biyyattii biroo keessatti bal'inaan mudataa jira. Naannoo Amaaraatti qonnaan bultoonni xaa'oo dhaban hiriira bahuun gaaffii mirgaa gaafataa turan. Naannoo Kibbaa godina Hadiyyaatti ammoo uummanni xaa'oo eeggatee dhabe komii isaa ibsachuuf jecha gara waajjira bulchiinsa godinichaatti imaluu poolisiin naannichaa namoota iyyataaf dhaqan irratti dhukaasa banuun namoota irraan miidhaa dhaqqabsiisuu gabaasni Dooche Veelee ni mul'isa. Xaa'oo kuntaala 200 fi 37 godinichaaf barbaachisu keessaa mootummaan kan dhiyeesse walakkaa gadi kuntaala 100 fi 700 qofa tahuu qondaalonni mootummaa godinichaa DW'f ibsanii turan. Kutaalee biyyattii hedduutti qonna gannaaf yeroo midhaan itti faca'u darbee sababa xaa'oo dhabuutiin lafti qotame agabuu bahaa jira. Xaa'oo yeroon alaa galchee qotee bulaaf raabsuuf gaafatama kan qabu ammoo qaama mootummaati. Qaamni mootummaa itti gaafatama gama kanaan irra jiru bahuuf hin dandeenye. Haa ta'u malee erga waqtiin qonna gannaa darbees ta'u xaa'oon bitamee alaa galaa jira deebiin jedhu irra deddeebiin gama mootummaatiin ni dhagahama. Erga yeroon qonnaa darbee xaa'oo galchuun hammam furmaata rakkoo ta'uuf danda'an gaaffii ijoo ta'us. Oduu keenyatti aanuun barreessaan Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Phexros gaaffiin Oromoon Finfinnee fi Oromiyaa irratti qabu gaaffiilee callootii wayitaa jedhaman dhagahaman allaamsummaa isaaniirraa kahuun Phaaphaasii Faannoo jedhamuun kan maqaan isaanii ka'u Abuna Phexros Oromoon qabeenya Bataskaanota Oromiyaa keessaa dhuunfachuuf malee gaaffii haqaa hin qabu jedhu. Phaaphaasiin kun yeroo garaagaraatti uummata Oromoo fi Tigraay irratti haasawa jibbiinsaa fi tuffii wayita haasaan dhagahamaa ture jira. Abrahaam Birruu bal'inaa isinitti hima. Abuna Phexros miseensa Sinodoosii fi barreessaa Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Garuu akka miseensa Sinodoosii tokkoo fi barreessaa Sinodoosii osoo hin taane akka paatriyaarkiitti waa hundi Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waan isaanii murtaa'u fakkaata. Sinodoosii Bataskaanichaa keessatti namni hamma Phaaphaasii kanaa sagalee qabu hamma isaanii dhiibbaa uumuus waan jiruun fakkaatu. Muddama Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti ji'a Amajjii bara 2023 kaasee uumamee wal qabate namni waa hunda dura deemee kallattii kaa'u miidiyaatti bahee dubbatu mormiif waamicha godhu hiriira qindeessu mootummaa abaaru isaan ta'ee jira. Ibsa paatriyaarkiin Bataskaanichaa Abuna Maatiyaas dubbisaniif waraqaa jala kaa'amellee akka daa'ima waraqata dubbisuu hin dandeenye gochuun
Paatriyaarkichi akka eebba qofa kennan ofuma ajajuun ibsa sana immoo qulqulluu Abuna Phexros dubbisa jedhi natti dabarsi jechuudhaan maayikiraafoonii duratti ofii of salphisanii jiru. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ አሁን ጴጥሮስ ያነብታል። ወኒ ጳጳሲን ኩን ጀዴ ዋን ሲኖዶሲ ፊ በተስካን ጅዳን ከይሳን ኤቢሰን ከሲኖዶሲ ፊ በተስካን ኤቢሰን ወኒ ሳን አባራን ሞ ከሲኖዶሲ ፊ በተስካን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ አባራን ተይጅራ ኦፊ መታን በተስካን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ አቡነ ማቲያስ ሞ በሬሳ ሲኖዶሲቻ አቡነ ጴጥሮስ ከንጀዱ ጋፊ ነመ ባየት አንጎ ዳንጋይን ቀምነ ከነ በተስካን ከሰቲ ዱንፈቹን ሳኒ ከበረሜ የሮ ሲኖዶሲን ሰባፍ ሰብል ሞታ ጀደሙ ሶቼ ኤገሌ ካሴቲ Akkuma olitti ibse namni miidiyaa duratti bahee ibsa laachuun mormiif amantoota kakaasaa abbootii sinodoosii haaraa dheekkamaa mootummaa bilchiginnaas sinodoosii haaraa duuba jirta jechuun doorsisaa ture Phaaphaasii kana. Bataskaanonni Oromiyaa addatti sinodoosii giddugaleessaarraa gaafa citan hidda dhiigaa keenyatu cita jechuunis mootummaa fi sinodoosii haarawatti dhaadachaa turan Phaaphaasiin kun. ሆነ የምንለው ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደም ስር መቆረጥ ነው። ይሄን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ይሄን ከላይ እስከታ ያለን ሰዎች ማወቅ አለብን። እንዴ በስተት አይደለም የደም ስሩ የተቆረጠው፣ በስተት አይደለም። ይሄ በተጠና መልክ በትክክል የት ላይ እንደሆነ የደም ስሩ Haasawwan isaan yeroo garaagaraatti dhimmoota Oromoo fi saba Tigraay irratti godhan maalummaa isaanii sirriitti ka ibsan turan. Jibbi gadi fagoon isaan saboota kanneeniif qaban dhuguma namni kun Phaaphaasii moo qondaala siyaasaa finxaaleessa jedhanii akka gaafatan nama taasisa. Garuu bataskaana keenyaa fi poolitikaan gargar ba'anii ni ilaalaman jechuunis ofumaa nama siyaasaa ta'uu mirkaneessanii jiru. ቤተ ክርስቲያን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ አትለይም። ልትለያት አትችልም። የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ልትለያት አትችልም። Haasawwan akkanaa isaan yeroo garaagaraatti godhan bu'uura godhachuun namoonni baay'een Phaaphaasii faannoo yookiin Phaaphaasii milishicha jechuun moggaasanii jiru. Dubbiin isaan miidiyaa tokko waliin dhimma Oromiyaa irratti godhan tibbana ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Haasawaa kana keessatti Abuna Phexros gaaffiin Oromoon Finfinnee fi Oromiyaa irratti qabu gaaffii qabeenyaa qofaa jedhanii jiran. Oromoon qabeenya bataskaanota Oromiyaa keessaa dhuunfachuuf malee gaaffii akka hin qabu jedhan. Akkuma isaanii Phaaphaasii kan ta'an Abuna Saawirosis ga'umsa hin qabaniif malee itti gaafatamaa waajjira paatriyaarkii ta'uun filamanii turan jechuun yoo busheessan dhagaamee jira. አቡነ ሳዊሮስ እኮ እዚህ ቁጭ ብለው ምርጫ ሲመረጥ 16 ነው ምናምን ድምጽ እኮ አግኝተዋል። ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅነት ለምንድን ነው ሳዊሮስ ይወደቁ? ምክንያቱም ብቃት የላቸውም። ይሄን እናገራለሁ፣ ብቃት የላቸውም። የተመደቡበትን ቦታ በትክክል ማገልገል ያልቻሉ እዚህ ይሄን ያህል ወደ 10 ምናምን ዓመት ሲቀመጡ አንድ ቀን ከሀገረ ስብከታቸው ያልሄዱ ሰው ናቸው። እንዴት አድርገው ነው እነዚህ ሰውዬ ቤተክርስቲያንም ቢይዙ እነዚህ ሰዎች ከጃው ቀጥሎ ገንዘብ ከተንተን ብሎብናል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ደግሞ ፐርሰንት የሚሰበሰብ በመሆኑ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኦሮሚያ ውስጥ ስለሆነ ፐርሰንቱ ለኦሮሞ ይሰጥ። ቁልቢ ቤተክርስቲያን ኦሮሞ ስለሆነ ኦሮሞ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ኦሮሞ ነው መውሰድ ያለበት የሚል ይሄ የጋፈፋ እንዴ ይሄን ቃል ተጠቀም ይቅርታ አድርግልኝና ይሄ በቃ ሁሉንም ጋፎኔ ልብላው የሚል የስጋ አስተሳሰብ ያለው ነገር ነው ይሄ። አቡነ ጴጥሮስ በሬሳ ሲኖዶሲ ኢትዮጵያ ፊ ጳጳሲ ኩታለለበ ኒውዮርክ ፊ ናናወሼቲ እና ደግሞ ይህን ያህል ቀን አንድም የመንግስት ኃላፊ የሆነ